Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Sofumeriin isiniif darbudha. Kutaa tokkoffaa sagantaa keenya akka hordoftan abdii qabna. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessina nu faana tura. Egaa akkasiin jechaa jirtanitti akkasiin kora geggeeffattan kan isin taasise boordii filannooti. Garuu dhiyeenya kanaaf gaaffii isin BBC Afaan Oromoo waliin taasistan irratti kora geggeeffattan kana boordiin filannoo kufaa akka taasisedha kan gabaafamee ture. Kora kana boordiin filannoo gam tokkoon isin eeyyame gam tokkoon maaliif kufaa isin jalaa taasise? Waan koraa turaadhaan hoggaa furteera. Korri edda ta'e hoggaa bara 2013 Maarchi keessadha korri kan ta'e nuti. Korri suni boordiinuma tayyame. Boordiinumatu godhadhaa jedhee kiraayisisiin uumameera dhaaba keessatti leadership kiraayisisii jira. Godhadhaa jedhee labsee walgahii kora sabaa sanarratti iyyuu taazaabii erganii taazaabiin dhufanii korri sun gahaadhaa guutuudhaa wanti barbaachisu hundumtuu seera isaa guuttatee deemee jedhanii riippoortii godhaniiru. Achuma boordii keessaa immoo warri paartii galmeessantu jiru. Warra daayirektoreetii paartii galmeessu jira. Isaan immoo sanadoota jiran riippoortii warra taazaabotaa sanaa hundumaa waan dhiyaate hundumaa ilaalanii guuteera wanti hundumtuu guutuudha. Mijuudha. Korri sunis mijuun guuteera. Akka seeratti deemee akka murtii boordiin murteessettis godhamee warri taajabdootis immoo dhaqanii korri kun sirrii ta'uu isaa mirkaneessaniiru. Kanaaf wiqinnaa kennaafii jedhanii boordiidhaa kennanii jechuudha. Warra boordii hoogganan. Achi keessaa namni akka xabaqaa ta'e seera murtii bulchiinsaa kennuurraati ala bahee administrative procedure yonnoo keessaati ala bahee falmaa akkuma xabaqaatti akka abukaatootti falmutu dhalate jechuudha achi keessaati. Beekamtii kennuuf hin qabnu sichi waan qoratamutu irra jira wanti qulqullaa'u jiraatu kan waan kennuu hin dandeenyu kan jedhu falmiin ka'ee warri kaanis warri falmanii booda yaada isaanii kaasanii waanuma namaan siifneen beekamtii kennuu irratti rakkannaa kan jiru murteessanii mana murtiitti geessine federaal koortiitti geessinee nuu murteessan boordiin akka tammettee ofii keessanii labsitan ofii keessanii murteessitanii deebistanii kun self contradictoryidha ofiin of mormuudha jedhanii waa hundas ilaalanii hireen dhaaba kanaas maal ta'a ergamma hoogganni inni kaan inni jiru fedhii dhabee dhaabi kun maal ta'u adiigamuudha moo maal ta'uudha. Kanaaf kora kana fudhadhaati murtii korri dabarse kanas fudhadhaati hojiirra oolchaa jiranii murteessan. Isa kana eegwaanyiin irratti gaafata boordiin. Warrumtaan mana mumtansiin jira sigaa eegwaanyii gaafachuun mirga waan ta'eef eegwaanyii maftinoo jedhu. Isa kana nama sabbarsamii silootiitti deemanii. Taklaa firdi beetii dhagan taklaa firdi beetiinis kan boordii kana ni kuffise. Taklaa sabbarsamii yeroo deeman immoo isaan immoo caalaadhumatti iyyuu warri gadi manni koortiin gara gadii jiru dogoggora boordiin hojjete iyyuu sirriitti hin ilaalle hin agarsiifne. Jedhanii waan administrative law procedure jiru sana hin hordofne jedhanii sabbarsamiinis hin haqee jechuudha. Murtii boordii haqee tokko lama sadii jedhee wannoo kenne firdi isa jiran firda tataa waan jedhamu jiran cibxii baaseeti seerota adda addaa maqaaree accordingly sirreessiti kan murteesseedha waggaa sadii irra taa'e boordiin. Hanga mana murtii sana deemuyyuu waggaa tokko deeme. Isa booda immoo jarri amma duraan falmaa irra turan suni nutti falman waggaa sadii irra ciisanii jechuudha wanta sanarra. Amma jarri sun iddoo sanan jiran baay'ee boordii yeroo jennu boordii hoogganoota boordii duraan turan juulaayitti yaa'aniiru isaan bahaniiru jirraati. Isaan kana nutti dheeresse. Kanan BBC irra dubbadhe waan walgahii dhiyoo kana namni duraanii jennu kuni walgahii gumii sabaa jedhee waamee isadha kan boordiin qoffise. Boordii irratti kanan BBC irratti bal'inaan kanan ibsee isadha. Maaltu ture Oogasti keessa hagayya keessa satateedhanii waajjira dhaqanii seera ala
nuti amma dhimmi kun seeraan gara tokkotti deebi'utti jennee eegaa turre waajjirri inni taa'im seenuu dandeenya turre. Garuu didichanii madaqanii seenanii yeroo gabaabduu booda immoo nama akkas 20 wayii taa'uu walgahii gumii sabaa Central Committeedhaan waamanii Qajeelaa Faaraan Soofaa eenyufaa Ariinee Toleeraa fa'aa kan Ariinee jedhan. Jedhanii kora sabaa amma godhannaa jedhan boordiidhaan. Kora sabaa godhannaa kora sabaa godhachuudhaaf immoo koree qopheessitu kora sabaa filleerraa beekaa jedhaniiti beeksisan jechuudha. Ji'a tokko dursanii beeksisuu qabu kora sabaa gochuudhaaf seeratu akkasitti dirqa waan ta'eef. Annaan barruu gabaa keessan fidaa jedhan qaala gubaa'ee. Qaala gubaa'ee ittiin walgahii keessan teessan fidaa jedhe boordiin amma jiru kun. Boordiin gaafa na gaafatu qaala gubaa'ee peejii 10 ta'u geessaniif. Achi keessaa waan kora sabaa waamu, waan miseensa hoogganaa kaan ari'uu, waan maalii waan baay'eetu keessa jira si keessa. Kanarra deebii kennaa jedhanii nu gaafatan. Nutti kennan nutti qaala gubaa'ee sana nuu kennanii isarratti deebii laanne. Isarratti deebii laannee boordiin ilaalee gama hundumaa ilaalee seerota jiran hundumaas ilaalee sakatta'ee guutummaadhumatti walgahii gumii sabaa isaan jedhanii waamanii ittiin ebalu faariin jedhan kana kuffisanii jechuudha. Seerota jijjiiran hundumaa baay'iloo keenyas hundumaa tuttuqanii seera miti waan seera hordofee miti kanaaf kufaadha jedhanii tokko tokko isaa hunduma isaa ariisaa sanas koras waamuun bakka hoogganni kaan hin jirretti bakka miseensota mirgi miseensota kaanii kabajamuu qaba kora gochuudhaaf kan jedhu isas lammata korri kuniyyuu waggaa 6 ol ta'e utuu hin godhamin. Akka jara biratti amma silaatii waggaa 3 ta'uu qaba korri. Garuu waggaa 6 ol korootu hin godhatin akka malutti akka silaa ta'uu malutti ta'uu qaba jedhaniiti isa akeekan. Isa san hunduma isaa kuffisan waan isaan murteessine jedhanii sababitti dhaaba keessaa ari'amanii fi wanti tokko hin jiru. Boordiin filannoo murteessuu danda'a nama dhaaba keessaa ari'amuuf dhiisu. Dhaaba keessaa miseensa haquu fi dhiisuu dhaaba tokko. Boordiin filannoo murteessuu danda'a. Heerri dhaaba keessatti nama tokko dhaaba keessaati baasuudhaaf yookaan bahuudhaaf waa baay'ee waan ulaagaa jira. Tokko namni sun barreeffachuu qaba. Namni miseensi sun miseensummaa dhiiseera jedhee xalaadhaan barreessee paartii sanatti galchuu qaba. Lakki dhaabii tokko miseensa tokko haquudhaaf hin jedhu ofiisaa fedhii isaatiin namni tokko miseensummaa yeroo gadhiistuu hin taane dhaabni tokko miseensa isaa nama ture tokko haquudhaaf eeyyama boordii filannoo isa gaafata. Eeyyama boordii miti. Eeyyama boordii otoo hin ta'in seera sanaan deemu turre jira. Baay'iloo qabna waliin miti waliin seera tumannee qabna. Ittiin bulla jennee dhaaba jechuun hunduma keenya dhaaba namni tokko keessaa ol bahee anatu dhaaba jedhee akka barbaadetti nama ari'uu hin danda'u. Dhaaba ka jennu siisteemichadha. Organamaa inni baay'iloo nu qabnu caasaa nu qabnu sirna nuti qabnudha dhaabi malee nama tokko baay'ee duree sanaa miti. Amma dogoggorri yeroo baay'ee ka ta'u biyya kana keessatti nama isaa duree isa dura deemutu bakka dhaabiisuma. Akka kanatti fudhata namni innis akkasumatti of fudhata namni baay'een biyya kanatti paartii warra hooggananii kan keenya qofa miti garii dhaabotii garii ol laaltanii dhaaba nam tokkee fakkaata. Garuu adda bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo istiraakcharii qaba seera tumate qaba akkatti bulu qaba. Abdureenis cheekdi ta'a. Isa yoo ari'uu danda'ama kaasuun hin danda'ama aangoo irraa ta'e yoo inni balleesse. Heera sanatu garuu according to the law sana. Yoo maal balleesseera namni tokko dhaaba keessaa kan inni boqaa jiru. Yoo maal godheedha. Fakkeenyaaf akka seera paartii biyya kanaa keessatti seerri biyya kanaas waan dirquu ni jabu. Namni tokko yoo paartii biraa ijaarrate maqaa biraa baafatedha paartii biraa yoo ijaarrate yoo dhaqee paartii biraatti immoo miseensa ta'e yoo immoo ofuma isaatii immoo dhaaba keessaati yoo ba'e finished. Kan inni yoo tootaalii waan kana sadeen yoo godheedha kan paartii sana keessaatii hakamuu danda'u. Ofiinis bahuu danda'a barbaade barreeffate. Yookaan immoo yoo dhiisee dhaaba sana dhiisee faallaa sanaa dhaqee paartii biraa ijaarrate yoo socho'ee gadhiisuu danda'a. Garuu akkasumatti dhaaba keetti wal dhabee jedhamee abaluuf abaluutu waliin galle jedhamee namni kun dhaaba kana keessaa ari'amuu qaba jedhamee hin danda'amu hin ta'u sun seera miti kun. It is not a democratic system akka sana gochuun. Kanaaf sirrii miti jedhe boordiin.
boordiin immoo hin danda'a waan sirriin ta'in sirrii miti jechuu danda'a boordiin. Control regulatory body dha boordiin. Paartiin kuni it's a democratic institution boordiin by the way. Democracy ijaaruudhaaf dhaabbata demokiraasiiti ofuma isaafiiyyuu. Paartiin kun dimokiraatawaadha. Mirgi miseensa isaatii eegama ni eegama. Murtiin ni dabarsu according to bylaw isaatii akka heerri isaa sun jedhutti murteessee murtii kana. Ragaadhaani waan kan jedhutti ilaalaa jechuudha. Kanarratti regulate ni godha. Iyyannoo ni galaa jechuudha achitti. Boordiin filannoo dimokiraatikii dheettanii amantuu taanaan sila yeroo haasaa turtanii eegii waan hundumaa seeraan deemsistanii booddee boordii filannoo garuu nama tokkotu ta'u jedheedha kan sinjalaatii haqee dimokiraatikii dheettan ammaaf sinjalaa haqa. Democratic garuu sin jiru democratic institution iraan sin jedhe maqaan isaa dhaabbata dimokiraasiiti boordiin filannoo. Boordii filannoo jechuun waa'ee namoota sanaa miti. Waa'ee boordii filannoo yeroo haasofnu assume that qaama achitti ijaaramee taa'e suni dimokiraasii ijaaruudhaaf taa'e. Akka barbaadamutti ijaaraa moo ijaaruu waan biraati. Namoota achi keessatti ramadaman, namoota achi keessa hojjetan really according to isaanumtu according to the law hojjetu. Hin hojjetani kan jedhu ni ilaalamaa jechuudha. Bakka bakkatti yeroo isaan karaarra jallatan jiraachuu danda'a. Waan isaan murteessan murtii dogoggoraa ta'uu danda'a boordiinis yeroo tokko. Akka taqwaamiitti kan nuyi jechaa jirru. Kanaaf democratic institutionidha. Kanaafiyyuu akkuma ani barbaadetti naa murtaa'uu qaba jechuun danda'amu. Fakkeenyaaf amma black and white walga'iin ammaa kun mijuu miti. Nama 48 keessa nama 22 akka 31 walga'e. Akka seeraatti 32 sanaa ol ta'uu qabaa siin jedhe sila. Mijuu yoo hin goone. Walga'iin mijuu hin goone tokko ajoorni ta'a yeroo sana diigama. Yoo dhufee lakkaa'amee namni hin goone yoo ta'e diigamee karaa deema malee taa'ee waan biraa namarratti murteessu dhimma biyyaa irratti waan tokko murteessuu hin danda'u. Tokko kana. Lammataa murtiin abaluu faariinee maali kuni justification hin qabu. Wanti justified ta'ee sababoota masalatti tarreessinu kana hin jiru. It is egoodha. Wallabbiidha. Beekamu waan kana. Dhiisanii dhufaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo ofiitiin keessaa obbaasanii faa jedhu. Nuti adda bilisummaa Oromoo jennee claim goona yeroo hundaa. Publicitti yeroo haasofnus adda bilisummaa Oromoo jennee kaayyoo adda bilisummaa Oromoo eenyummaa adda bilisummaa Oromootti kaayyoon keenyas eenyummaan keenyas. So waan hin fakkaanne yeroo murtaa'u isa laaleeti murteessaa jechuudha. Qaamni biraa immoo falmachuu danda'ama sanayyuu. Falmataa jiru murtiin keenya sirriidha jedhanii. Murtii keenya duraa kun keessa sirrii miti jedhanii falmutti jiru ammoo baay'ee. Nu ari'amuu qabu. Nutti deebi'uu hin qabanii. Akkasii adda bilisummaa Oromoo immoo dhaaba nama tokko masalasiin jedhee dhaaba nama murtaa'aatii miti. Dhaaba uummata Oromooti. Dhaaba maatiin Oromoo meeqa itti wareegame. Nus immoo umurii keenya yoo xiqqaate waggaa 45 oolan umurii kiyyatti fixe. Abbaan barbaade ga'eeruma adda bilisummaa Oromoo keessaa naariyaa yoo jedhe hin dandeessu jedhaa jechuudha. Mirga kooti. Mirga koon falma. Sila na gaafatteetta. Mirga kee waaqa jechuudhaaf falmii gooteettaa falmeera ofii namaafis falmeera ofii koofis nan falmaa jechuudha. Akkasitti jirama amma sadarkaan amma dubbichirra jiru wal xaxee jira baay'ee. Wal takaalee jira. Waan adda bilisummaa Oromoo kun ammallee furmaata argachuudhaaf yeroo barbaada. Qabsoo barbaada. Obsaan bilchinaan itti deemanii furmaata gar tokkotti baasuu barbaada malee adda bilisummaa Oromoo akkuma argitanii sababuma kanaan maal akka inni ta'ee jiru argaa jirtu. Uqqatee haphatee maal ta'ee quucaree maal ta'ee gadi bu'ee jira argaa jirtu. Adda bilisummaa Oromoo kana gaafa biyyatti galee guddaa ture yaadattu. As kun masqal addabaabaatti uummata guddaa ture nu simatee har'a garuu imagine sun diminish godhee jira. Sababuma keewwannoo kanaaf wallabbii waan hin taane label gochuu maqaa ol balleessuu xiqqeessuu diigumsa malee waan ijaaraa ta'ee dhabe nami keenya irraa ta'e ilaalee dhabee distance of godhaa jira nami keenya baay'inaan. Isa kana reshape godhuun irra jira adda bilisummaa.
organize godhuu nu barbaadan malee adda bilisummaa Oromoo. Of course uummatni nu barbaada. Tu dhaaba qajeelee of qajeelchee of sirreessee sirratee deeme uummatichi ni barbaada. Garuu wanta adda bilisummaa Oromoo gadi ta'uu fi wanta hoogganaa adda bilisummaa Oromoo garii godhu uummati Oromoo ni dhaamata. Baay'ee dhaamachiisa. Argineerra nu dhaamate yookaan gaafa nu hidhannee waajjira galuuf deemnu maan fachi maan as fachi maali. Waanuma taraa haasaa taraa tokko gaafa haasaamu namni keenya shakkii horachuu jalqabee jira. Uummati keenya immoo nagaa barbaada. Qabsoo karaa nagaa gochuu barbaada. Isa kana tokkotti nu jalaa dadanqamee akka tokko ta'ee jira. Isa kana immoo waluma gargaarree uummatichumaa wajjin miseensaa wajjin karaarra ni bu'a jennee abdanna guyyaa tokko. Komii guddaa yeroo baay'ee isin irratti ka'u mootummaan isin deeggara kan jedhudha. Mootummaan isin deeggaraa faayinaansii dabalatee deeggarsa kan isin argattan mootummaa irraatidha jedhamu. Isinis immoo gorsaa ministeeraati sirna kana keessatti. Isa kana isin akkamittiin ibsitu? Mootummaan faayinaansii waan nu godhe hin qabu. Gargaarsa faayinaansii nu godhe hin qabu. Gaafa wallabbiin dhalatu akkuma siin jedhee egaa warri yoo hoogganaa olaanaa taate sheermaanii taate faayinaansii irratti isin ajajjaa. Faayinaansii yeroo sana akkuma jirutti hoogganaan gaafasii baankii nuti bannee jiru keessaatti guutummaatti baafate jechuudha. Yeroo sanatti hoogganaan faayinaansii jaallatanii horkeessaa turan. Hoogganaa faayinaansii nama Yeddii jedhamu batteen gargaaraa ture. Gargaaraa ture gaafa inni deemu immoo akka bakka bu'aa godhanii waliin mallatteessanii baasu. Akka kanatti ayyu dureetu mallatteeffama. Nama 2-3 mallattaa faayinaansiin organizationidha. Nama tokkoon inni mallattaa'u. Akkamitti baafatan reessaan ofiisaanidha? Akkaawun wannoo san isaantu mallatteessa. Warruma mallatteessu sanatu sulma tolfameera akka sanatti. Warruma waliin jiru sanatu nama 2tu mallatteessee baasee jechuudha. Yeroo biraas akkasumatti baa waan ta'eef akkasitti baasan. Sana baasuun sun garuu inni dhumaa over 30 million kan ba'e suni nu jalaa baqachiisuudhaaf qabeenyaan gurmuu kan hunda keenya. Gara namootaatti daddabarfame moo baafame? Gara isaan deebisan isaantu beeka. Garuu nuti informationii barbaachisanne gaafa gaafannoo birrii 8,000 qofa turre jira. Nuti qabeenyu garuu millions waliin jira ture. Kanaaf nuti gaafa amma akkasii faayinaansii kennanii gargaarsa tokko ololan siin jedhe tokko kanarra. Akka ragaatti garuu kan isaan kaasan yeroo kora geggeessan sana tokkoffaa miidiyaa. Isa kora duraas maagwee bakka koraatu hin naqin. Tu bakka koraa hin naqin. Mootummaan birrii mana kennee fi birrii miliyoona 50 kennee ololuma dharaati sun. Kireetii godhanii conspiracy responsibility siin jedhu conspiracy theory. Waan tokko yeroo wallabbiin tokko dhalatu ijoo dubbii sana dhiisaniiti waan biraa uumanii ittiin black level nama godhuudhaaf. Achi faayinaansii maallaqa keenya guurratanii sanadiis waan alleessu qabeenyaas guurrachuu dhufee jechuudha. Gaafa akkasuma jedhan sana nuti waan nyaannu iyyuu hin qabnu. Mana tokkotti dachaanii gallee jirra hoogganni baay'een shirooyyuu misirayyuu waan ittiin bitan nu gaafa kana hin jedhan. Miseensonni dhaabaa warri kaan hin beekanii qarshiin dhaabaa akka ba'e. Amma nutu dhaqee hoogganatu dhaqee akkaawuntii keenya beennaa barnutti. Maallaqa kanatti galchaas maal godhaas iddoo daddarraas maallaqa barbaade akkaawuntiitti galchu nu hooggana. Oromiyaa International Baankii dhannee gaafannee birrii 8 qofa jira ba'eera birriin. Isa booda kan namichi kun kuteera nurraa ta'e adda ba'eera. Kabraa godheera kan jennee jechuudha. Isa booda nuti akkuma adda bilisummaa Oromoo duris innis nagada biraa yookaan waan adda biraa qabaatee tun ta'in qabsoo ofirratti harkannoo goona nuti. Qabsoo ofirratti harkannoo jechuun uummatumarraati. Deeggarsa uummatarraati argannu jiraachaa turre malee mootummaan biyya alaarraas biyya olaarraas amma kanatti maallaqa faayinaansii nu godhee nu gargaaree hin jiru kanaan tureyyuu. Buusii miseensotaa fa'i. Biyya laafa irraa kan ture jechuudha. Kanaaf mootummaa isin gargaara. This is propagandaadha. Makuma balleessuu mootummaatu gargaara, mootummaa faayinaansii godha, mootummaatti galanii jinni. Inni kun this is not politics.
Inni kun akkasumatti fudhatama nama dhabsiisuudhaaf maqaa xureessuudhaaf waan waggaa dheeraa irratti hojjeta. Galaasaan birrii miliyoona 10 fudhateera. Yeroo galaasaa hojii wal dhabanne. Leencoo Oromoo gurguratee jiran. Maal jechuudha kun? Waan tokko yeroo dhufu wooma siin jedhu. Maquma sii kennamas masala siin jedhe sana. Malee waan mootummaa irraati faayinaans ta'e jiru. Mootummaa keetti immoo hojjechuun immoo mirga lammummaati kun. Akkuma paartii biraa keessa paartii kam keessa jiraattee hojii mootummaa hojjechuu dandeessa. Paartii biyya bulchuu keessas jiraattee mootummaa keetti hojii hojjechuu dandeessa. Miseensa paartii biraa taatees siivil servisii keessa hojjechuu ni dandeessa. Mirga kun muudamtees hojjechuu dandeessa. Biyya adda addaa keessatti Ameerikaanii keessatti Democratic Partiin yoommoo warra Ripablikaanii fuudhee foreign ministeerii gochuu danda'a. Waanuma jiruudha. Waan haaraa miti jechuudha. Kanaaf itis blackmailingiidhaan akkama jedhamu kun maqaa namaa xureessuudhaaf waan godhamudha. Kun fudhatama hin qabu yeroo baay'ee jedhaniiru. Mootummaa wajjin karaa nagaa hojjechuu jechuun immoo mootummaan faayinaansii godheedha maaloo godhee jechuu miti. Karaa nagaa isaanuu gaafachaa jiru miti kun mootummaa wajjin hojjennaa. Xalayaa barreeffachaa jiru bara kun pireezidaantii Federeeshinii Mallas Fa'iitti. Waan nuti waggaa 7 dura mootummaa Oromiyaa fa'aa wajjin hojjennaa. Paartii Oromiyaa bulchuu wajjin hojjennaa. Dhaabatii Oromoo wajjin hojjennaa. Dhaabatii biyya kana keessa karaa nagaa kaayyoo keenya wajjin wal fakkaatu wajjin hojjennaa. Qabanii wajjin hojjennaa. Jennee talking point baafannee ittiin deemnee uummata taasisaa baane. Galagalameetu waan biraa keessa seenamee jira. Namni gara qabsoo hidhannoo leellisuu. Waan biraa fincila jechuun waan biraatti deemamaa bahe yookaan mootummaa ce'umsaa ijaarreen dhufee rashaa meeqa uumuu yaalame nuti hin ta'u kuni jenneen balaa qaba balaa guddaa qaba muka lama yaabanii miila lama qabatanii muka lama yaabanii jira Oromoon hin ta'u akka kuni bara 1992 yookaan 84 balaa sanatu nu mudate hin ta'u jennee karma qabsoo tarsiimoo qabsoo karaa nagaa deemsifnaa jennee. Mootummaa wajjinis waan mootummaa wajjin tokko nu taasisu ni jira. Dhimma biyyaa irratti waan wajjin hojjennu ni qabna jechuudha. Biyya waan dhimma biyya kanaa ilaalu. Mootummaa naannoo Oromiyaa immoo waan Oromiyaa ilaalu dhimma Oromoo irratti immoo koman waan waliin qabnutu jira. Biyya tokko waliin qabna walii wajjin hojjenna. Bakka garaagarummaa qabnu immoo isa kan immoo filannoodhaa fi murtii uummataatu adda si baasisa sana immoo. Kana jechuun siviiliitiidha. Akkasitti hojjechuun political modern politics keessatti akkasitti walitti dhufanii hojjechuun yoo ati paartii biraa keessa jiraattee yookaan immoo ruling paartiin achi jiraattee atas jiraattee diina jedhamee fudhatama. Inamiidha bakka. Mootummaa jechuun diina jechuutti fudhatame. Mentaalitii kanaan deemamaa ture miti jenneen immoo. Mootummaan amma dhufe kun gaafa nuti biyyatti galu maaliif galle biyyatti? Mootummaan kun jijjiirama. Waan TPLF waggaa 27 Oromoo goote nuti beeka. Akkaataa TPLF karaa irraa kaates ni beekna. Kanaafuu mootummaa kana wajjin waa hojjechuu ni dandeenyaa jenneeti galle gaafa galle beekanatti. Maa wal somnaree as geenyaa irra qabsaa dorgomaa hin qabne fakkaatan hunda jechuun asutaaluun achutaaluun sun hin ta'u. Gaafa immoo waan qawwee nu kaasisu dhufe. Mootummaan kuni total against Oromoo jennee gaafa amanne immoo no jennee bakki itti qawwee kaasanii dhufuu danda'a ta'a. Yoo jiraate garuu akka arginetti akka hanga har'aatti waan mootummaa kanarratti qawwee kaasisu hin jiru. Especially gama Oromootiin warri kaan aangoo keenya dhabne jechuu danda'u. Aangoo duraan qabnu dhabne jechuu danda'u. Warri kaan aangoo bara duriidhaa deeffanne jechuu danda'a. Oromoon garuu ammatti qawwee waan isa kaasisu hin jiru. Yeroo isaa miti jenneeti peacefully legally mirchaa boordiitti immoo galmahamee jira. Asii mirchaa boordiitti galmahaa seeraan hin qabsaa jecha karaa nagaan qabsaa jecha waan biraa goota ta'e sun faallaa waan ittiin deemaa jirtu istiraatiijii keetiitii jechuudha. Kanaaf warri amma kana jedhanii qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo biraatu jalaa wal dhahe. Isa kana sitti immoo barbaada.
Kan hordofaa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa Sofumeriin isiniif darbaa jirudha. Keessummaan keenya immoo Obbo Qajeelaa Mardaasaati. Kaayyoon mana baaniif galma ga'eeraa Oromoon bilisoomeeraa jettanii yaaddu isin akka dhaaba keessanitti. Kaayyoon mana baaniif waan hedduun deebi'eera. Waan gaaffiin Oromoo akkuma sila ganama siin jedhee yeroo marii jalqabne ati Oromoodha jettee nama amansiisu Oromoo. Miidhaa akkasiitu nurra jira, nurra ture, sirna akkasiitu nurra ture, diriiree ture akkas ta'etti namatti himuu fi barsiisuun salphaan turre yeroo sana. Oromoo dammaqsinee, Oromoon obbaree eenyummaa isaa, eenyummaa Oromoo gad dhaabbatee steetiin Oromiyaa jedhamu ijaaramee mallattooleen Oromoo, aadaan Oromoo, sirni gadaa waan mallattoo hedduutu mul'ate jechuudha. Waan asxaan waan Oromoo fakkaatan revive godhaa jiru. Revive godheera, finneerraa, ol baasneerraa jennee amanna jechuudha. Bilisummaa Oromoo. Bilisummaa Oromoo qofa miti uummatumti Oromoo dhaabbileen garaagaraas namooti dhuunfaadhaanis qabsoo kanatti gumaachan baay'eetu jira. Waan akka silaa barbaadamutti faayinaal biyyi kun akkuma biyyaattuu ijaarsi ishee iddoo hin geenye. Oromiyaan ijaaramtee isteetonni garaagaraa ijaaramanii waggaa 27 waan keessa darbame ni beektu. Waggaa 27 laaqamaa ba'ee isteetiin sun ijaaramu malee isteetii sana Democratize godhuun dinagdee Oromoo biyya abbaa dinagdee gochuun mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun danqaa keessa ture waggaa 27. Amma mirkanaa irratti yaaddu. Mislaneedhaan bulaa ture. Bara 2018 yookaan bara 2010 as immoo fooyyee qabaa jira. Fooyyee sanarraa guddateera. Xiqqaatoo guddatu ijoollee Oromoo nama Oromiyaa bulchaa jira. Ormi biraa dhaqee interfiir godhee keessatti galee as gorii achi gorii jedhee olii gadi jallisuu hin danda'u. Akkas taanaan hiikni paartii morkataa ta'uu keessanii yookaan maaliif paartii morkataa ta'uu barbaaddu? Inni waan baay'ee jira. Waan hedduutu jira paartii morkataa ta'uudhaa fi poolisii baay'ee jira. Waan baay'ee waan paartiin tokko hojjetu poolisii paartiin tokko baafate fakkeenyaaf education poolisii hafna fakkeenyumaaf example jennee bulan agricultural policy jira. Industry policy jira, environmental policy jira, foreign policy jira. Waan fooyya'uu qaban waan democratization jira. Civil service jira. Waa'ee civil service akkam civil service reformiin attamitti hojjetamuu qaba. Difference ni jiraata jechuudha paartiilee. Paartii tokkoof isa kan biraa gidduu akkaataa ittiin sun coin godhatuu fi akka inni sunitti maaltu priority qabaachuu qaba biyya kana keessatti. Priority dursi maal kennamu isa kamiif dursi kennamuu qaba. Kan jedhu inni tokko isa tokko dursa godha, tokko immoo booda godha. Waan baay'ee jira. Garaagarummaa baay'eetu jira. Yoo ani filame waan akkasiin fooyyessa. Dhimma qonnaa irratti, environmentii irratti, maal irratti, industirii irratti, ikonomii irratti, faayinaansii irratti, everyone irratti kan fooyyessa. Waan jiru waan baay'ee jira qabna manifestoo qabnaa jechuudha. Akka bilisummaa Oromootti. Bakka itti immoo paartii magaalaa kana wajjin immoo wal fakkaattu jira. Paartii adda addaa kana wajjinis immoo koomallii kan itti wal fakkaatu jira. Iddoo sanatti immoo waliin hojjetta. Maaliif mootummaa wajjin hojjeta? Maaliif mootummaa Oromiyaa wajjin? Waan mootummaa Oromiyaa wajjin wal fakkeessu jira. For example, bilisiginnaa miti paartii akka biyyaatti iyyuu yoo fudhattee baay'ee multinational federation waan lafa jiru constitutionally for example constitution irra wanti jiru kun multinational federation kun hin baasa biyya kanaaf hin gargaara. Sanuma democratize goone ittiin yoo deemne ni baasa jennee tamannaa jechuudha. Bakka itti wal fakkaannu qabnaa jechuudha. Kaan immoo kun diigamuu siin jedha. Somewhere iddoo biraa jiru tokko immoo kun diigamee geographic federation yookaan immoo inni kaan immoo gara unitariitti yoo adeemu immoo kan jedhu ni jiraata. So isa kanarratti eeggannoodhaa fi you have to political programming
manifestoo baafattee lafa qabaachuu sirreera paartii ta'uudhaaf. Yoommoo deemtee immoo waan mishiniin kee immoo accomplish yoo godhe immoo paartichoo dissolve gochuu dandeessa maal rakkoo maalii qaba. Yoo dhaqee wanti hundumtuu ta'e immoo paartii dissolve gochuu danda'ama. Paartiin akka inni itti fufu gochuus hin danda'ama. Generation after generation wal harkaa fuudhee paartiin sun populaarii dhabatee uummata keessatti fudhatama qabatee filannoodhaaf dhiyaatee namni ni fila yoo ta'e paartiin sun intaakti akka inni turu gochuu danda'ama jechuudha. Hin diigdu. Waan sin diigsifne waan baay'eetu jira. Dhumarratti garee Jaal Daawud Ibsaa fi gareen keessanii carraa walii wajjiniin ta'anii filannoo ta'an duratti dorgomuu hin qabu. Yoo hin qabdan ta'ee akka seera boordii filannoo biyyaalessaatti marsaa lamaaf kan hin dorgomne hin haqama. Addi bilisummaa Oromoo yoo haqame itti gaafatamaa seenaa jalaati. Isinis isaanis ba'uu dandeessu. Filannoo kana nuti waggaa 5 duras keessatti qooda haa fudhannu filannoo kana korri sabaa ta'u waan boordii nu gaafatee jira seera haaraa biyya kanaa tumame keessatti waan baay'iloo keenya irraati hanqatee jiru isa kana guuttachuudhaaf korri godhame akka seera labsii haaraa sanatti agalmoofnu jennee tokkoyyuu wallabbiin sana ture sana lafa harkisuu yeroo silaa barbaadametti kora sabaa gochuu dhabuu sanatu ture isaan duuba filannootti deemnaa ture. Filannoon hin barbaachisu jedhame. Filannoon hin barbaachisu mangisti illee jedhame mootummaan hin jiru jedhanii bar. Maskaram 30 booda fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhame. Filannoon isin jiraatu jedhame mootummaa ce'umsaa ijaaruu ture. Oromiyaa mootummaa Oromiyaa jedhee dureen qophaasa. Hoogganni tokkotu bira hin jiraatin. Labsi which is absolutely waan fudhatama hin qabne jechuudha. Amma garuu kan isin gaafadhe ifama gaaffii kootiin isin deebisa. Ammas waggaa 5 harkifatee otuu rakkoon adda bilisummaa Oromoo keessa jirutu hin furame waggaa 5 taa'ee amma ka'anii kora sabaa godhannaa filannoo irratti hirmaachuudhaaf kora sabaa godhannaa kan jedhu gaaffiin dhiyaateera. Haa ta'u akkuma insilasiin jedhe boordiin korri sabaa isin gootanii mirga miseensota hoogganaa kaanis kan miseensota dhaabaas eege ta'uu qaba. Kanaaf waliin godhadhaa jedhe boordiin jechuudha. Yaada furmaataa kaa'ee dhumarratti. Isaan hariisaa maal sana reject godheeti waa'ee koraa kana korri kun overdue dha waggaa 6 olii kan sila waggaa 3 ta'uun malee haa ta'u godhachuun gaariidha garuu kora kana godhachuudhaaf hoogganoota hafanii wajjin warra iddoo adda addaatti faca'anii jiran kanas biyya ollaa biyya alaa biyya keessas iddoo adda addaa adereesiin isaanii hin beekamu hin jedhama kanas walitti dhufamee Central Committee iddoo tokkotti dhufee bakka boordiin jirutti taazaabii ta'e boordiin walitti nu qabetti jechuudha. Akkaataa itti gara kora sanaatti deemamu fi koree qopheessitu kora sabaa filamu irratti haala hamijaa'u. Iddoo beekamaatti guyyaa beekamaatti walga'iin ta'ee gara kanatti akka deemtanii kan jedhu yaada gorsa yaada furmaataadhaa kaa'ee jechuudha boordiin gara dhumaarratti. Adda bilisummaa Oromoo akka inni filannoo irraa qooda fudhatu barbaada boordiin. Akka amma bakkeedhaa jedhamu miti. Boordiin akka godhee diigee akka adda bilisummaa Oromoo haaloo jiru miti. Nu suphuutti jiru isaan. Nu suphaa jiru malee nu diigaa hin jiran amma warra ammaa boordii hoogganni boordii amma jiru argine dubbifne irraan farsanaalee dubbiseera. Adda bilisummaa Oromoodhaaf kabajaa qabu dhaaba guddaadha. Democratization biyya kanaa keessatti yoo qooda fudhatee immeeji biyya kanaatiifis gaariidha bu'aa qaba kan jedhutti amanu. Yaada furmaataa isaanii sana positive godhanne jechuudha. Positively yaada gaariidha kuni healthyidha yaada healthyidha raawwiinsaa gaa danqaa xixiqqaa qabaachuu danda'a akkaataan wanti kun itti ta'uu danda'u implementation isaa irratti xiqqoo ulfaataa ta'uu danda'a nama wal dhabee waggaa meeqa wal madeessaa wal faccisaa waan meeqa jedhaa
balleessaa meeqa hojjetamaa ture kana callumatti deemtee marattee sol bira taa'uun kunis is it easy kan jedhu keessa keenya mul'ataa jechuudha nu keessatti yonnoo jedha. Garuu yaadichi bareedaadha jennee tuttuun akka itti taa'aa jirru gareen daawwadee jette kuni waan kun seera miti dhimma dhaaba keenya keessaa seentanii isin hin galchu maali waan akkasitti deemame jechuudha. That means danqaadhuma uumuudha jechuudha. Danqaadhuma kaa'uudha. Filannoon immoo dhiyaateera. Filannoo isa meeyit utuun ta'in ammarraa jalqaba qophiin ammarraa jalqaba. Ammayyuu miti kana durayyuu qophaa'uu nurra ture. Konstituensi keenya mirchaa kililii keenya hunda isaa deemnee ilaallee nama qopheeffannee eenyutu nu fila. Dargaggootu nu fedhamoo, maanguddoon nu fedhamoo, qotee bulaatu nu barbaadamoo, sichi yoo addan baafanne bara eenyu namni nu filu jennee konstituensi keenya iyyuu hin beeknu amma nuti facaana irra waan ta'eef waan baay'eetu nurraa hanqata. Isuma iyyuu immoo hanguma ta'e immoo haa xiqqaatu guddatu sagaleen paarlaamaa keessaa dhaga'amu maqaa adda bilisummaa Oromootiin hangi tokko akka seenuudha kan nuti barbaadaa turre waggaa 5 duras ammas kanuma barbaadna. Haala amma jirru immoo filannoo kana moonee Itoophiyaa bulchina jennee optimistikii miti akka kanatti amma danda'ametti to the maximum ni hojjennaa jennee itti deemaa jirra nuti. Garuu ammallee danqaan ni jira. Mormiitu jira. Murtii boordii fudhachuu diduutu jira. Kallattii boordii nutti agarsiisan fudhachuu diduutu jira. So amma December irraa jalqabee already qixxee erganiiru. Guutaa kaandideetii keessan nambarii isaa nama meeqa dhiyeeffatu paarlaamaadhaaf. Mana marii bakka bu'oota uummataatiif federaaliidhaaf meeqa dhiyeeffattu, caffeedhaaf nama meeqa dhiyeeffattu. Liisti godhaa jiranii already online guutamee akka galuyyuu paartiileedhaaf faca'ee jira. Nuti immoo sichi waa'ee kora sabaa haasofna. Sichi waa'ee kora sabaa godhachu. Kora sabaa godhuun nuti easy miti. Inni kora sabaa waamuu mataan isaayyuu hojii guddaadha. Nama 500 sanaa ol ta'u turre jira namni dhufu. Faayinaansii barbaada. Namoota kana tiraanspoortii godhanii fidanii asiin ga'uu barbaada. Dookumentii qopheessuu barbaada. Nuti sichi ol bira geenye teenya waan kana irratti naasee hin jirra. Waaqayyoon waa gargaaru jennee malee maal jenna. Keessummaa keenya taatanis waan argataniif guddaa isin galateeffannaa galatooma. Galatooma isinis gaaffiif deebii naa gootaniif. Sagantaan keenya asuma irratti raawwatee jira. Torban sagantaa biraa keessummaa biraatiin wal argina. Hagasitti nagaan tura.